واتل شدا سيئات عصبني سينو حقنا شهر الوحدة يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن. أما مو سكنتا كينيا سكنتا كيسو مارتي كان أرقم نافين برنامج كان برنامج سيمبو بالله تلفزيون من بالله أيوة كصو استيجي مركز الرتي يرو تكا ملأتي بدي مالي فكني بدلين قفنا رمضان خلصت بيبودا الناس الدومي خلا أولتري أورميا كيست ولي قال جراتش نندا بيجامارا يودك ولي قال جراتش نندا وقمان تو هايبريد إيشوا Egaa daawwattoota keenyaa sagantaa keenya isiin booda ammas akkuma itti fufeetti argama. Amma immoo sagantaa keenya sagantaa keessummaa irratti kan argamnuuf keessummaan keenya torbee kanaa immoo dargaggeessa Qallaa Qacalee istuudiyoo kanatti affeeranii jirra. Dargaggeessi kun eenyudha kan jedhu maqaa isaas nuti isiniif hin himnu. Mee wajjumaan nuti wal beekna garuu immoo maqaa isaa osoo isin hin himin isumarraa dhageettanii wal barnee taasisnu kamaa jetta. dargaggeessi kun abbaa ogummaa hedduuti. Qallaa Qacaleedha. Akka qalleena isaatii miti ogummaan isaa hedduudha. Mee ogummaa isaallee ogummaadhaan kanneen eessaa akka dhaalee qal'ina kana waliin ogummaa kana hunda eessaa akka dhaalee moo'ita ogummaa kana baratu qal'atee waan jedhullee kallattii nama gara keessummaa keenyaa deemna. Keessummaa keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baga affeerraa keenya kabajjee yeroo kee qariirra asitti nu argamte isin jenna jalqaba irratti. أنيس بقنا عفيرتان. By the way, naafi fuulli kun haaraa miti nama hedduudhaaf. Namoota maybe social media kana hordofaniif namoota aartii illee jaallataniif fuulli kun hedduullee haaraa miti. Ka fuulallee beekni meebi sagalee beekuu. Sagalee illee beekuun ni mala. Fuulli kun eessaa dhufee kan jedhullee akkamitti immoo as dhufillee kan jedhu gaafii mala. Gaafii deebii keenya keessatti fuulli kun akkamitti isa ta'e akkamitti immoo as dhufee kan jedhullee daawwattoonni keenyiin kan gaafatan ta'uu mala. Mee qajeelumaan maqaa kan kee wal baranneetiin haasaa kennatti taasisnu. بسم الله مكان يا معاد عبد الله محمود أحمد فريد ياما معاد فريد تي بكمال لافتوتي جوادو منتخنا Hayyee ma'aad wal barnoota gaarii nuuf haa ta'u daawwattoota keenyaafis illee wal barnoota gaariidha jenneetiin yaadna inshaallah. Mee haasaa kennatti seenuun dura wal haa barannu daawwattoota keenyaanis wal haa barru. Ma'aad eenyudha? Dargaggoo akkamiiti? Akkamitti immoo as dhufuullee danda'e? Hawaasa keessatti ma'aad eenyudha kan jedhu mi'a kaafnu? خير قانا وقاف برسيسو وانا دادا قال دادا لالو دندا جوادو متي عن برتانا خادم ديني قاعد دوتي خدمت تنجرة وجت على ناس جوادو متي على خلاني برسيسو دندا مال برتا مال وجتا مال رتي دين خدمتها إن شاء الله حاسو خينا غيستي كان باين عن حاسو نوتا مركز قرآن في خط تربية فريد خنجام أبا مركز سنيفي مدير مركز سنيتي جمعية مسوما سرور جامتو سنتيس بريزيدانتي مجلس درجة جوتا كان فيدرالاتيس خشة جريس خيستي نمهرمان خنا Mahat jalqabame gaafii sii qabadhe tusun sanii ani jalqaba hiikama maqaa isaa beekuu fedha. Ma'aadiin kun maqaa isaatti illee seenuu keenyaan dura hojii isaa wantoota inni keessa galee hojjetu gaafa nuuf himu akka agarru kanaa miti iyyuu. Namni kun enerjii hedduu akka qabudha kan hojii isaa yookaan eksperiyansii isaa irraa argaa jiru kuni takka immoo barataa dhallee nuun jedhee hojjetaa dhallee khadima diinitti dhallee abbaa hundeessaa fi mudiira yookaan immoo daayireektara mana markazaatti illee nuun jedhee darbee immoo Kan inni irraa dhiise immoo barsiisaa akka ta'e. hedduutu jira. Kan inni irraa dhiise immoo barsiisaa akka ta'e irraa dhiise sannuutu itti himaa fayyada. Mee maqaa hiikaa maqaa keetii Maahad. مكان يا والله نمي باين إتي قافي تتاها معاد يجون مؤاذ يجون Mu'aaz. بكين تدال لديك ناكسني أنا في جيجر كيلومتر دي ديم تربة صومالين معاد بن جبل جتين صاحبي معاذ ينونتي سنة راي معاد أتي معاذ جت نودن دامو تري ولكن مكان أدى كتهم Maqaan kee afaan Somaaliitti jechuudha jennu. أفا صوماليتي Maahad. معاد Mu'aaz jechuudha. معاذ يجون
taatee. Caala jechuudha. Gaa maqaan kiyya saxaabii Jaliil sanirraa naa bahullee nama baay'een hoggaa kanatti maal jechuudhaan jee dur ana kutaa 6 ture. Kaayyoon kiyyaas macaaduma ture. Amma الدنيا ما اللي وانجي جيرمني ولكن معاد يجون عربي فان حرف يافر قبا ميم عين ألف دال ميم جتون مليونير يجودا عين جتون عالم يجودا ألف جتون أميرة دال دكتور الله معاد maal barataa jira haa gaafannuuni maaliif kana jedhe maqaan isaa dhumarratti doktora waan ta'eef maybe maqaan isaa dhumarratti harfii doktora qabateetiin yookaan injiinara ta'u yookaan immoo harfii doktora qabateetiin ogeessa biraallee ogeessa seeraa soo kan ta'u mee maal barataatti jennee haa gaafannuuni gaa. خير مكان دكتور مان كن خايو دراني ترتي أو برتا جمان توري هنگا فيتوتي برناوتا أتوقع خدا أوغانسي خدا كوغانسي نديمون عاري الرايت يادي دكتور ما خنا مكايسي جالنا مالي باي هجيسن فيلي سن خيست تاعي وجچو سن ندو يا اتياني ولكن جا كدكتور زاكر وان تو فروف مكا دكتور حسن دكتور معادي جامو سن ما فدا أمالنا إن شاء الله كا هو عنده دكتورية برنامج تفوفني أنا قلت لهم كينيا نولامو أماني نبرة جرو global study and international relation في اللي يأتي سياسة هذا أكسمتيس جامعة مينيسوتا الشريعة والقانون أمثال ما فهم برة جرا أونلاين عن ماركتينج مانجمنتيس أمثال خنان دابي إن شاء الله سياسة تنفوف ما حد أقوم ما يدو برة جرا أقوم ما هدو كيسس جرا في اللي هدو كيس جرا منشيدة سي أميرة سي وان هدو كيس جرا أقوم ما كنين هندا أسين أميرة تاء أسين منشيدة تاء أسين داعي تاء إمام تاء نما تراوي سلاكيسو تريبو درتي مدن وان كان رتي أباته نوهي متاء أقوم ما كنين كيس أقوم ما هندا كميتي والبرا بالانس كوتشو دندتي أقوم ما كنين هو كميتي والله نما أمم خيرة نما هندا وني تسولتي هندا تهوفر الحمد لله ربي نسأنا لافسه كأنت كيونين هاوين ومان قدا فجأة إيجات كوش برا لفني خطا جها خطا شان خطا تربجيني مكاوهدو تكررتي وان جا خيست تيرمان هون درتي إفلالله وان خنا تانا كميجي أنا هدو أكست في قوان كابو بقى وان تكهرمان دوغانا جان وان هرمان دوان سنينيس كابتو مبريداني في ده برنوت أنا الحمد لله ياكما أنقمش أرشا ترميليرو لمان ده خلين أطالع جرا كلاسي لا كمان ورم ساتي تقفى به نما كانت تجاك علمي أكسب بينوسون وان برارت باين نرماتن أكسيتيس أنغرو أشومان ما نبارم سان هجاما برده هندا بريزيدنت براتو تاتين توري هنگان ما نبارم ساني رابوت بريزيدنت تونس غادا هوجي هدوف جالاك أبدي هدو بيزي نامو غوتي هوغانس جالو مرة هوغانس رتي لينجون جالو مرة رفتيجو هوغانس ما خونيس أتي تيادتي متي ربنا كرمتي كان خيس أمي ناموتن أما هوغانس ما خون أكلمتي دفا تكو فطرة دان دفا تكو غارو إكسرسايز غدا شاغلي دان شاغلي سنة تمجرة ولكن نام فطرة نرجعتي جيتي هذا جول مرة أتي بكاني جرامي أمانتم ما ساغلين كي يدني خيدا غاهمو خنا الرأي بيتا يروح باوجي تاوتن عن كمي دقيقتين كي هم نانوسون تين أما سيستي أمالان جروبي أتي تاوجي جرتوف قولي نكى أسوكر أكرو جيران سيجافة جولين تان عدلي داف خنا الرا جروبي تتكورا كسيتي ألدفتا خطا جهاسينا الحمد لله مركزا كافس رايني جلقابه جولي برسيسو نامري بافي دي تامي وين كابارد دي تامي أفور جولي برسيسو عمري خدا أفوريتين أتشرع إمام مسجداته أتشرع جمعية إمام أحمد ديامتو على سنيناتي قديسا دبي ساينس وانا داداتين لوفي الدنيا جالة دوغا سخن وانا مني جالة تنفتقارو عن بايزاوي yeroo baay'ee namoonni hedduun dirree hoggansaa kana ni dheessanii yaa'u kayri maaf jettee yaadda namni tokko gaafa dirree hoggansaa dheessu itti gaafatamummaa fudhateetiin gaafa itti gaafatamummaa san bahuu dadhabu akkuma maqaa isaa itti gaafatama waan ta'eef
saniif dhiyeessaa garuu itti gaafatamummaa kana danda'anii baachuu danda'e gara hooggansaatti dhufuun waayyuu ni jajjabeeffama. Kanaafuu atiin ekspiriyaansiin jalarraa ol qabdee dhufte kun kanaaf akka siin gahedha kan ani hubadhu. Asiin durallee yoo kaayatu ta'e oolmaa tokko siimboo jalqabaa keenya irratti markaza kan ka'e obboleessi keenya Imraan Xaahir wajjin oolmaa bareedaadha kan taasisanii turtanii waan hedduu bareedaa ture kan markaza keessan keessatti arginu yeroo sanii. Wanti sun hedduu bareedaadha. Amma sadarkaan isin irra jirtan hedduullee bareedaadha. Mee waqtiin keessa kun Ramadaan ta'uu isaatiin illee wal qabatee gara ogummaa kan ka'e ogummaa Ramadaan taasisee nume. Namni hundinuu ogummaan waqtii qabdimi. Ramadaan keessa illee ogummaa Ramadaan ogeeyyii barbaada. Kanaafuu ati san duratti maahad waan anaaf siiraan adda ta'u takka qaba. Biyya shan yoo dhaqe akkanaa fi itiin jiraachuu hin danda'a. Biyya shan yoo dhaqe biyya Arabaa yoo dhaqe afaanii waliigalee jiraachuu danda'a. Biyya Somaalee yoo dhaqe afaanii waliigalee jiraachuu danda'a. Biyya Faranjii yoo dhaqe afaanii waliigalee jiraachuu danda'a. Oromiyaa keessatti waliigalee jiraachuu hin danda'a. Biyya Amaaraa yoo dhaqe waliigalee jiraachuu danda'a. Ogummaan tun hybrid jechuudha. Hybrididha jechuun dandeenya. Hybridiin lama. Hybrid jechuun wanta yeroo sanitti jiru kan bakka tokkotti itti fayyadamtudha. Kanaaf inni hybrid jennee ni malaaf jennee. Akkasi afaan kan hunda beeka. Maahad. Afaan kana eessa akka inni baratee fi akkamiin akka inni baratee iccitii kana beekuu fedha. Dura immoo ogummaa haa dursinu ka'a. Waqtiin keessa jiru kun Ramadaan tola wal qabateetiin waa'ee ogummaa isaa akkamitti ogummaa kanatti seenee. Tanaa kaayannu. Tanan kaayanna garuu itti deebina. Baay'ee obboleessi keenya namaa wajjin turtiin goonuu addaa turtii akka keessummaatii miti turtii hiriyyummaa turtii obbolummaadhaati kan nuti wajjin taasisnu. Kanaaf waliin taphataatiin wal bashannansiisaa muudannoolee jiran waliin haasa'aatiin kan deemnu. Daawwattoonni keenya illee dargaggoota akkanaa kan finneetiin pirootokoolii hagas takka dhiibneetiin yoo kan deemnu ta'e xiqqoosii Ramadaan illee waan ta'eef waqtiin amma keessa jiru kun illee sa'aatiin amma keessa jiru kun sa'aatii namoonni gara dadhabbiitti deeman illee waan ta'eef nuti sagantaa keenya kanarratti daawwattoota keenya illee bashannansiisuu qabna kan jedhuudhaa fi waliin marataa waliin taphataatiin kan deemnu. Taateeyyee gaafii ammaan gaafadhe kana gara boodaatti hambifannee daawwattoonni keenya immoo dhumarratti afaan hundaanuu kan nu haasa'u ta'a. Amma ammoo gaafii maammeen gaaftetti achi deebinee jechuudha. Atillee qophaa'uu qabda afaan si gaafatu deebii deebisuudhaaf achitti ol laallaka. Qophooyinaa jirtaa. Mee gara ogummaa Ramadaana kan keessaa dhufnu. Ramadaana kana gaa namootteen Ramadaan wajji yaadatamu keessaa kan yeroo kaan irraanfatamu warra Rabbiin Quraana kannee fi hafaazota. Ganutis ni'imaan sun nurra buute umrii 10 takkaan Quraana hafazuu danda'e. Ati kaayyoon akkas hin turre gaa imaamummaa dura hifziin waan dursituuf hifzumarraa yoo eegallee wayya jeeti. Maamaan tiyya hedduu jaalatte Quraana warra keenyaas ati beeksisabii Quraanaati alhamdulillah. Dhiira jaharraa 4 haafiza. Angaruu ijoollummaarraa kutaa umrii 5 hifzii eegale. Kaayyoon ummaatiyyaa umrii 8tti fixuudha. So gaafas maqaan kiyya Mucaaz hoggaanaa baastu ati gaasii itti fakkaatte saxaabiyiin Mucaaz ibn Jabal umrii amata 8 Quraana fixeenaa jechaa turte. Ati sama 8 fixuu qabda. Kana amma 8 fixe Imaam Shaafi'i fi imaamoota biraati. Haya jeeti kaayyoo san qabachaa saniin hin guddadde jechuudha. Biyyaanin amata 8 guutu juza 15 jira. Booyaatti itti dhaqee maama aan kunoo kaayyoo ta'e bakka hin geessine ganaan qaroo bakka Quraana. Samoota jechata kanaan jette. Ilma kiyya bara ati amata 9 seentutti ati amatuma 8 barnaan jette. Sini galee? Boru amata 9 guutuu deemta. Arra garuu amata 8. Arra yoon Quraana fixee amatuma 8. 8 keessa jirta. Akkas jechuun chaansii amata takkaa qabda. Amata takkaa qabda. Akkasii amata kana keessa illee yoo fixee akkuma amata 8 fixeeti. Akkasittiin yaalee amanni sun hoggaa dhumee An'aamiin jira. Akkasitti bakka xiqqoo qalbiin na cabee kaayyoo ummaatii bakka hin geessine jee eegas barnoota na naqan jechuudha. Barnoota waliiniin oofaa. Amata lamatti nan gahaan fixee jechuudha. Akkasitti salaachisuu kana kan inni eegale 2009 akkas masgiida ganda keenya ijaarame tokko ture Hararitti. San dura cinaaqsaniitiin haffazee Hararittiin dhufe. Masgiida Nook ganda Nook yoo beektan. Amma fooqiin ijaaramu jira fooqiin turre duraan. Anaatu jalqabumarraa imaama ture hangaan achii bahu. Waggaa meeqa ture jechuudha wanti kun?
Amata kuma nama sagal jechuun waggaa sagal dura jechuudha. Waggaa sagal dura. Waggaa sagal dura warri Harar. Ramadaanni kun 10 jechuudha. Amata 10. Ramadaanni amma keessa jirru 10. Amata 10 har'aa warri Harar masjiida Nook. Daa'imni xiqqaa wahii keessin salaachisaa ture isa. Kaaree danqabne wahii ka sagalee qal'aa wahii beekee yaadattan isa kana jechuudha. Sanboota illee hanga 2010 akka achumaan ture. Akkasitti ekspiriyaansii yeroo duraati. San dura illee gaa hawwiinuma qabna ganda keenya maskiinni hin jiru. Biyya teenya garuu ijoollee wajji haffazne salaachisuu jiranii akkana ni dhageenya. Hedduu bakka gaa hinaaffaan tokko jirti osoo argadde. Alhamdulillah Shaabaanatti maskiinni sun ijaarame Ramadaana akkasitti seenee akkasitti ati san qofallee miti maskiidaan biraallee Harar gaafaan ture maskiida hedduun salaachise. Booda kana maskiida guddaan hawwii qabu maskiida Araattanyaa sanillee guyyaa takka sanuu guyyaa 27ffaa dorgommii quraanaa akka Hararitti gaggeeffamte lammaffaan bahe bakka warra tokko warra akkasitti darajaa seenee jaanii akkasitti salaachisnee turre amata sanii Ramadaan sanii naan booda Hararitti kuma lamaan sagalitti eegalee 10 takka jechuudha. Alhamdulillah maskiida hedduu seenne gaa mudannoo adda addaa babbareedduu ture. Mee gara mudannoo sanitti seenuuf deemna. Taraawii keessatti mudannoo adda addaa jira. Jeeqamu jira, quraanni nama harkaa badu jira, duubaa sagalee hin taane dhagahanii, namni miira keessa galu jira, tarii sagaleen yoo sirrii bareede. Mudannoowwan adda addaa jira. Kan nama kolfiisanis jiru, kan nama ajaa'ibanis jiru. Mudannoo kanneen keessaa mudannoo kamii qabdamee? Wallaahi mudannoon gaafa si ijoollee fi gaafa guddaa taate mudannoo adda addaa jira. Ijoollummaa gaa nyaata ofirra hojjeesnee nu salaachisi jiru haqqisuufaa. Quraanuma kana quraana akkasitti bilcheeffattee dheeyitee sanuu maskiida guddaa bakka keessummaaf siyaaman guyyaa maskiida keetirraa irratti dheeyitee bakka hedduutti qopheeyte namni kun beektaa waggaa salaachistu hedduun quraana hin fardeessu sagalee kana laala. Maskiida wanni filannuufu maskiida kana sheekha akkanaa jira sheekha akkanaa jira jennee. So nutis gaafas sagaleen keenya akka bareedduuf sagaleewwan namni jaalatu jira. Sagalee warra haramaa jechuudha. So sagalee san fakkeessuudha. Trendiin ture jechuudha. Sagalee 4 fi 5 fakkeessina san keessaa kanneen akkaan itti bareedu jira. Tokko Adi Jaabir jaalata kaan Mahir al-Maaqdiin irraa jaalata kaan akkasitti. Akkasitti bakka sitti himata sagalee kanaan. Ati khabiraatiin qopheettee dhufte. Wajjin bichaasina baay'ee eega quraan haffazee booda san booda sagalee yeroo practice gootu jira. Akka itti bareechitu bakka itti akkasitti dhageeffattee ati hedduun jaalatamu walaakin gaafas haala saniin deemaa turre akka sagalee biraa si gaafatan hungaatti seenuu deemtu ana nu salaachisi sagalee ibalu sagalee akkanaatiin nu salaachisi maanuwaalii bananii Adi Jaabir Shureemii kaasettiidha. Haya ati yoggaa sagalee saniin fakkeessa jettu quraanni kun si jalaa bada. Quraanni kun si dhufuu dide. Ati keessaan osoo qaraatu sagalee sanitti jiruun osoo akkuma jiru ta'e sagalee sanitti xiyyeeffannaa godhuun hedduu takka gaa quraana kan jalaa hojjetaa ture. Quraana keessaas gaa suuraalee hedduu nama dhibduu jira. Suuraalee guyyaa san bakka yaa Rabbi araftii na godhi jettu. Suuraan inni irraanfanne suuratul Huud. Amata 3 biyya 3 adda addaa suuratul Huud hedduu takka bakka Rasuul sallallahu alaihi wasallam shayyabatni Huudun waa khawaatuhaa jaa hadiis tokko keessatti. Huudii fi obboleeyyan isii na arreessan hadiisa jedhu qaba. Hedduu takka najjabaatti turte. Guyyaa Huud maskiidaan dhiisuu hin dandeenye. Maskiidaan hawwaa ture uumaa naggaa. Kana Araattanyaa kana bakka maskiida gurguddaa kana ara maskiida tokko salaachisee dhagahanii dhufan barra khalee kanatti maskiida sanii salaateetti nama kana salaachisee nu yaamaa jira. Tokkos gaa haafizatti si beekan ni bilcheeffattaa ni qopheetaa hedduu hin sahan magriba marratti bilbilanii har'a kottuu nu seensiin jaan. Ati gaa bakka akkasii seenuu dandeessuu jira. Bakka tokkos gaa akkasitti Huud hedduu takka bakka durumaanuu bakka sodaachaatiin seena. Amata 3ffaa eegaan as dhufee hedduu takka bakka qopheeffadhee ittiin har'a Huud nan qaanyeessitu itti qophaa'ee. Hoggaan ol seenu sheekni teekistii naa godhe ayaa kanarraan gaa ayaa kanaa jee.
So inni ayaa 13 jeena barreesse asoddomi takkaanse arabii fannaa barreesse. So soddomi takkatti nisfi juzi ati maqraa tokko jira. Soddomi takka jeetiin soddomi takka irraa likki bilcheeffadhe itti dhaqee jechuudha. Ammas bakka hangarumaa xiqqeeffadhee hanga xiqquma naa kan hanganatti rakaa 4 jee lakaa inni 13 irraa naa kan. Sana dura salaachisee bakka hin taane itti dhaabee jechuudha. Eenyu seenu deema. Hoseen manaa jee hanganaa baraa kana. Hangaasiiti keekana. Akkasii maskiida san guyyaa san booda hin salaachise. Guyyaa sana akkam taatee? Guyyaa sana alhamdulillah gaa akkumaan godhu gari. Safaa lama beektaa safaa hedduu miti. Rakaa duraati malee rakaa ta'an alhamdulillah. Ati gaa first impression maskiidni sanattis keessummaan ture waan ajaa'ibsiisaa ta'u. San dura gaa guyyaa lamaa sadii seenee baay'inaan hangaa qaamii irra akkanaan jaaladha bakka hin jiran. Maskiida adda addaa maganda kana maskiida jahama torbaa jira 5 seeneetiin jira fakkeenyaaf. Shaggar keessa. Ganda kana ganda amma keessa jirru kana. By the way gaafa hafiza taateetiin taraawii salaachisuu fi masjida deemtu guyyaa jalqabaa mudannoo hedduutu jiraata. Guyyaa jalqabaa jechuudha. Farastee mudannoo hedduutu jiraata. Mee kan inni maali yaadatamee? Wallahi mudannoo guyyaa duraa mudannoo akkanatti ibsamtuu miti. Shawara seentee mana hin jaamu inna gaabaatu namni hedduu bakka jechuun hin fakkaachuu illee dhabuu malee hedduu takka nama sodaachisa. Salaata kaan hedduu salaachisaa ture normaali. Laakiin taraawii waggaa taatee xiqqoo ni ulfaatti onneen isii. Sa'a dheeraadha. Sa'a dheeraadha. Nama kanaati osoo namni kun hin dadhabin dafiitii fixii yaadda. Sagalee bareechee yaadda. Asii yoo maakiin siin sirreene yoo maskiida maakii akkanatti qiiqii jedhu akkasitti maakiin sitti iyyinaan guyyaa duraatiin hedduu waliin akkas ture. Akkasitti baay'ee sanuu gaa namni si laaluuf waan si fide dhabuus ni dandeessa guutumaan guututti. Guyyaa sanis gaa akka bareedaa salaachistee akka namni san booda itti si jaalatu godhuu dandeessa. Alaayi haal guyyaa san galgala san duraa hirriibni jiru. Guyyaa barumsa dhayina. Garuu kilaasii keessaas bakka quraanuma kana qaraata. Kan namni sirraa dhageeffate kaatee haffasdee bareeda qaraate ammas qalbiin kee. Gaafa imaama taatee nama fuuldura dhaabattu namni hundinuu xiyyeeffannoon isaa gara kan keeti. Keessattuu gaafa salaachistu xiyyeeffannoon hundi gara kan keeti. Teenshinii guddaa keessa galta jechuudha. Ani yeroo tokko yeroo jalqabaa waltajjii gubbaatti bahu mudannoo tokko qaba. Hadiisa 40 qaraana tureera waqtiin isaa jechuudha. Yeroo kamuu kan daganne jechuudha beeki. Ustaazni keenya ijoollee yeroo san wajjin barannu keessaa torbaaniin nu fileetiin guyyaa jimaataa sa'a 10 booda daawaa goona masjida irratti. Masjida keenya irratti jechuudha. Daawaa goonaa yeroo san gaafa waqtiin kiyya ga'u teenshiiniin jira keessa galeera. Kanaafuu jalqaba hadiisa 40 keessaa hadiisa tokko sheeka sii fila. Kan inni sii filu san itti qophooftee dhadheetiin daawaa goota. An torbaan san sheeka kiyya dhokadhee. Sheeka kiyya dhokadhee garuu dirqama dhiyeessuun dirqama. Hadiisa gabaabaa filadhan achi keessa jechuudha. Hadiisa gabaabaa filadhee innummaan suniyyuu gaafa asriin vaayizawee yeroon isteepiin hundinuu teenshinii keessa nagalchaa dhufe. Guyyaan jimaataa ni gahe. Jumaa ni salaannee. Achi booda waqtii asrii ni gahe. Saffaan awwalii salaatuu qabda beek. Saffaan awwalii salaatee sagaleen akkaan osoo dafee dhufuu baate jedhee eegu maalidha beektaa? Sagalee salaamtaati. Imaamni salaamtaa jechuudha. Maaliifi imaamni salaama eega jedhee booda ka'uu kan keetii ka'a. Bakka fuuruun akkuma jette kan jechuudha. Jalqabeera fuuruun. Hadiisni na jalaa bade. Ka'ee jechuudha. Hadiisa gabaabduu qabadhee gabaabduun sun na jalaa badde yeroo san achi booda mu'azzina tokko naa guutee hadiisa san naa guutee erga xumuree booda inteene qajeela ba'e. Taraawii keessattis ishaa'iin assalaamu alaikum jennaan teeshinis eegal. Ganamni sunnaa salaatu san. Gaafa hariyaa gaafa gammachuun akkaan qabdu yeroo sujuuda buute. Bakka Keessattuu kan dhumaa. Fuura baafata. sujuuda buunaan mudannoo namni hortu mudannoo adda addaa qaba. Taraawii keessatti garuu keessatti hin cinqama. Kanaan wal qabsiisee waa'ee salaachisaa taraawii kanaan wal qabsiisee waa'ee yeroo ammaa deemu takka waa'ee yeroo ammaa kana deemaa jiru takka kaasee bira darbuu fedha.
yeroo ammaa kana hedduun namaa nama taraawee salaachisu hattan baadiyaa gadiitti illee laayivii banatee laayivii banatee bilbila ilaalaa kanatti laayivii ilaalaa koomentii dubbisaa waan salaata keessaa silaa godhamuu hin qabne godhaa waan akkasii sooshaal miidiyaa irratti arguu jira. Dhiyoo tana deddeemu ture. Viidiyoon akkasii amma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irra dhiyoonni kana deddeemu ture. Bilbila ol godhu oofuun taraawee laayivii bananii duuba kanaa namni waan hin taane godhatu jira. Laayivii keessa jira, salaata keessa jira. Wanni sun waan akkaan fokkataa takkatu eegalee namni hunduu bakka jiru laayivii banatee salaachisuuni waan sila aadaa fokkattu wayiitu wanti ta'ee jira. Wanni sun waan nurraa hafuu qabu jechuu barbaada. Ergaa dabarfachuu barbaada kanuma wal qabsiisee. Gara maahaddi tasdeebina. Ammas waa'ee mudannoo. Ramadaan kana keessa baay'ee mudannoon hin dhumatu. Keessattuu immoo imaamaa fi ma'muuma jidduu jechuudha. Maybe yoo kasii mudatee jiru Qura'aan osoo qaraatu Qura'aan si jalaa badee jechuudha. Aayaan itti aantu si jalaa badee ma'muumni si duuba jirus dagatee yookaan immoo qalbiin isaa namni waan hedduu yaada gara biraa deemee si guutuu dhabanii rakkattee jira laata. Wallaahi salaata kaan yoo ta'e malee gaayora salaachistu amma namni dhiisuu jiru malee dur namni kitaaba banata. Kitaaba qabataa malee faazaa nama duubaan dhaabbata. Ammas faazaa fi nama tokko namaa himuu yeroo hunda ramadama. Garuu gaagota akka hafaazni wajji salaachistan nama ni jirami waliin jaalanne takka waanyoo qabu yoo ta'e harfii sitti hima ol kaasee jechuudha. Kaatiin dogoggorree akka dogoggortu akka tadanaan bartu. Makaarii si sirrees jira. Akkasumas illee gaa hedduu takka isin beektan garuu hedduu takka fakkaata. Harfii si sirreessa. Inni bakka osoo ati hin dogoggoriin bakka ni jirami amma nuti isteeppii akkaataa itti qaramee jira. Osoo qaroo jirru ayaan dhuftu. Yoo nu dhufuu didde beektaa qaroo jirru kana malee sammuun keenya itti aanu yaadu jira. Itti yaadu sana galaabbatu jira. Sana yoo su dhufuu didde suuta qaraate jechuudha. Kana ittiin bakka ni jirami. Ittiin tadabbura goota bakka suuta itti deddeebitee if duuba deebitee namni hin beeku. Nuti garuu itti yaadachuudhaaf afuraaf fayyadamna. Gosa akka ayaan hoggaan dhufuu didde kanuma qaroo jirru kana Yalla deddeebisa. duuba deebinee itti deddeebinee suuta qaraanee dheereessinee fa'a. akka konkolaataa gooddaboo dadhabee gara duubaa duubatti deebisanii namni boolla guddaa wayii utaalu duubatti deemee akkasitti. Teeknikii isin fayyadamte jechuudha. Tokko bakka akkumaatti waliin hin seenne akkumaatti takka ni jira migaa lubbuun namaatu takkaa miti. Akka xiqqoo goraan dhikkitti sagalee ol kaasee si hima. Yoo sirraa osoo ati fi irra deebitee waan sirreeffachuu dandeessu. Akkasiifaa jira. Garuu ni jiran warreen akkanatti suuta osoo namni salfii dura jiru osoo hin dhagahin suuta bakka ati dhaabbachuu kee takkaa garuu deemuu kee dogoggorallee wanni nama dhibu aayaa fixxee aayaa itti aanu eegaluu dhabu danda'uu dhabu. Akkasii mudannoo akkana hedduu jira. Masjidota muraasa malee masjidonni hedduun isaanii haafizoonni duuba dhaabatan beekamaadhaan. Nama achi biratti bakka sanitti ramadame qofaadha kan sirreessuu danda'u malee. Namni kaan waliin jeeqee. Saffaa tokko irratti namni shanii namni jaha dogoggora imaamaa yoo sirreessu. Ni sin dhageessu. Inni dogoggorsa inni dogoggora biraa keessa galcha. Dogoggora biraa keessa galcha. Mudannoo takka dhageeshaanis tarii sooshaal miidiyaa kanarratti isinis dhageettanii jirtan ta'a. Imaamatu salaachisu jira. Tarawee salaachisu jira. Dogoggoree quraana dogoggoree jennaan kan saffaa jalqabaarra jiru itti hime. Kan saffaa jalqabaarra jiru itti hime hin dhageenye ima deeme inni. Ittuma fufee qara'uusaa. Kan duuba jiru tokko iyyee itti hime. Iyyee itti himnaan kan jidduu jiru kun maal jedheen jeeta. Itti himamee jira dhiisin didee. Kan fuuldura jiru kun jalqaba itti himee ture miti. Inni akkasuma dabarraa kan duuba jiru itti hime imaamni akkasuma itti fufnaan itti himamee jira dhiisin didee jedheen. Mudannoo akkanaa sana fa'aa jira. Salaata noormaali keessatti akkana quraanni si jalaa dagee ma'muumni bakka hin taane si hima. Dogoggora bakka ati ni beekta bakki sana akka lakkii hin taane. Namni kaan akka lakkii ta'ee warri kaan caamiin hin beekumi akka inni lakkii ta'ee itti fakkaata. Ati garuu diiddee caljatta takka irra deddeebitee yaalta. Takka aayaa san dabarteetuma inni itti wal fakkaatu bakka biraa si hima. Eeka wal fakkaatu jira ta'e quraana keessa bakka tokko sumaa lakkii jiru si sirreessa inni bakka biraa sehee. Ati ustee itti fuufta. Siifi ustee itti fuufta.
gaafa ana kas ta'e ni jira salaatuma normaal keessa Deemu- anumaa fi maa anumaan deemu Deemuu si anumaa dhooge. bakka ergixanyaan ture suuraan ni naayimu ayaan naayimu suuraa biraati mutashaabihaana mudannoon akkanaa kunis gaa ni jiran ramadaana 2012 ni yaadattanii koronaa goobes bravo gaafa koronaa san Dirreedawaan ture amatuma saniin Dirreedawa amatuma takka ittiin soomane amata takkaafiin ture gaa wallaahi ramadaana hin irraafatamne akkam ture isin bira gaafa koronaa taraawiin hin jirtu leeliin hin jirtu Dirreedawaatti garuu kanaa ala guyyaa lamaa sadiin salaanne haariyaan ture anis keessummaan ture gaafas rajabaan seene dhoorgamni taraawii gaa bakka hunda Basi garuu bakka firdii beeka boodaan guyyaa sadii eega salaanne booda teenyee ol mari'anne maaltu wayya. Taraawii dhiisneeti taraawii kana gara leelitti achi dabarsine. Akkasitti walii gallee maskiida keenya maayikii keessaatiin. Jamaan dhufee moo? Jammaan dhufee. Gaafas wanna kana qiraatul casharaa qaruu jira. Warri gaamma achi xufaazoota talqiina fixee jira. Talqiina beetanii ijaazaa قرآن سنة فرتني جرا ورسم في تجرا باينا شيخ تقول في قراءة العشرة قرآن كا قرآن التكرامة وندي شيخ وندي درس على ما كبا أتياجا دي دمي جيسن قراءة قرآن جرتو سن وياك أروح جرا سنين ليلي صلاة سنودين جن جا نظر وان نفذني نظر ومان صلاة ساتوري تراوي ليلي أما برا نتي برا يا مشكلة قد أقويتي جزمة صلاة Guyyatti jedhu tokko. Ji'aati yeroo takkaa khatmi godhama. Kana dabarsine jechuun nuti. Koronaadha guyyaa waa takka nu hojjennu likkitti haasalaanu jenne. Taraa sana khattamne. Akkas jechuun No, ma'muuma saffii lama gurguddaa sanuu nama gurguddaa hedduu nama gurguddaa baay'ata shabaabniinis ni jira. Za'a torba irraa eegalan za'a 10. Fakkeenyaaf ani yoon imaama duraa ta'e juuza shan qaraatan jechuudha. imaama duraa yoon hin ta'e oliin seena. الله أكبر إنجا فاتحان قرا صفا خداني قرا سمودا ركوع أبو ركوع رأنا الدنيا أما صفا خداني قرا ركع لما تنجز تكقرا ركع ميك سلطان سديت جوزا سديت خني أمي خنا عنك ويا خدا سديتيت رمضان خدا سديت بودا عنك سدومي خنا ألتري درانو دبليتشو إباداتي سنين كورونا نور رادين تمر بكا والله قافس يتشو كم يقروا ركعة لما سلانة عرفت يجر ركعة فروقا سلانة عرفت تقول إيرتو يجر هل كان قوتو يرب بقولنا كان قوتو بكا شبابنا خونغا شبابات تعمل من قدول كتير سلات تاريخ غرق موتوم ماتين أمور إيبان يصير في وين جرو لقطة نمو دلار والله قافس مايكين خيساني مايكي على تندقة مسكيدة الهدى جاني جربا عند جربا دريدوات دريدوات هذا رمضان سن والله يروح الدون من لقطة بدي دلقة كان لقطة خيري دلقة الدو بكا رمضان وقان ما قافنو جزء ما تكا وانقا ما كرد الفقر رامي ترقم وانتي ما تيو أمانا يو حميلي قباتني يو تمورتني إذن دام سنوجي دعاء ده تو قدام مجرش حالت أكاسي دعاء تيسان اللي كورونا دبمو كيسا قوة قدة توتين تنجلي هذا صلاة عبادة كيساني في دعاء كيسانيني ما شاء الله وأنا هدو قاري الأجين كيسا ترقم جي رمضاناتي مدنو رمضاناتي وعي تراويحاتي واني نورتي هاساجرو إن شاء الله سكنتان سيمبوك إنكم تيجوا تجرا قرر أمات تديم جرا أما أمو رمضان كيسا باني أكون جرا قبرت سنين جنة ما حد نما أقوم ما هدو كابو غافي كي خريف سنة تسديب أمي داوتون كي الناس نيجو جرا نيجا جريني أنا وادا قالي فان تيفي ما حد أفانشان بيك أفانشاني كان أكمل تبارة سودان تهنمني خير والله أفان نعمة ده هاتو قروقا أفان اتدالت على أفان برابرت شلاف جهدي سوار بعد كان أمني هرجع خيسة قدته أفان لما أفسدي بيخون عن هاري عمتي بتلاقيه دريدا خيسة تراته هرر عنقتكو أفان هدو حصامة أني عنقا عمري سجلتي أفان تكو أفان بيخ دون ترى تدري لا جناكسن جناكسن أنا جناكسن
شيكاغو جنانت شيكاغو شيكاغو جناني أنا أجناكسن أتشين توري قامت سجلي أفان سومالي نقف عن بيها دام أفان تكتب Cinaaksan jechuun boordarii Somaaliiti. بوردر يه أتشين حرارين دفع وبليتي تي يبرا أفان بيها أني أصلا ما معرفة في أورامي فهذا قادرك أمانة تاتي كلاسين انتهى نمبردا نما وجولين قالوا so guyyaa lama sadii akkasitti taayetiin guyyaa kaan hedduu shintiin na wattare akkaan godhu dhabe akkasitti caljeetuma kilaasii irraa bahee gaan bahu bakka manni fincaanii eessaa akka ta'e hin beeku bakka daayirektaraa itti seeneetiin xiqqoo Soomaaliyaa kan inni mokkareenni musta'iddi kana khuruuja bahee beeka suluguu halkeen jeen eessa manni fincaanii wallaahi gaa afaan hiyya namni bira nageesse wallaalan والله لا نملك كثار تيمي مش أكستنا هي ماني بكا حتى بكا فنجاني في برسيس عليك ما فنجاني إنك يشوف أنقام ولا لوزك جولي وجي توجهم فرا وجي توجو إيه وان برات أتي بكا عرفتي في رولا كنا تجي تكابدت مان ربي نقاس قرآن ناخذ نمي قرآن خيار فرا كرا بودا خانا بقى جولي تكتك ولي قدو يقال لي أباروش جي تابنا أكرو نجيشا أني جاهاتنا كاش ديم كاسيت سو بقى درك أمانة تيه أكاسيتي سراتن ياماني جرتو سي بقى درك النور سيسيتين أكاسيتي منو أبرام سسن أما تسدي بودا نمني أفان لتشولي كبير خورمي في معرفة أنا أتوري أنتكو مشاجين تكا مدير في أنتكو جابر توتا فيمي ورا مارين بينيف جي أنا تقول خيه يخاف برسان أورمي فوق أورمي فا برسيسي ورا أورمي فا بينيف جي تربية أكاس ترانزليتر أنته وقاس ديجست إيه أما تدراسة ندو تكان كجولي أولي لولا سانو وريا أنا جتي وريا مالين بيكو أنا مسمالين بيكو أكاس نانجامي دو ولا ننتوما ديته همتي أوغانا دفع ما تاو لمن قال من أرجع أوغانا جان هذا كنجرا إيه كما تدبتني شنو يعطينا إسخانة بكا نجاني أكاسيد ده الحمد لله قاتي صوتان برا صدير رجيني أما تكفى بكا برنوتس حالة خنانين صدفة به على فان بيني كمان إيه ملكتهم برتة ملكتهم برد أكادرك أمانته أكاسيتي خد علامتين بكا دكتي حاسوي قالي وتسدي يسموه بكا عندنا تكف ما بهاتوري نما تكف بيها سامانينيا اسمها برسيسو تكابيها اسيتو نغرغارا توري درك أمانته بودا خنغا كتابة دبيسو في خنا جارنان ادو بكا ديفلوب غدا دفه أما فان شانيني نو بريسي دبيسي حاساي مي داوتوتا كيناني داوتوتا أفان ور أفان سوماليتي سجنتا سيمبو كداوتن سجنتا سيمبو كداوتا جيران مين أفان سوماليتي تنوين هندكا وانا هندكا نجرو وانا هندكا نجرو أفان داندكا ينفهم قول إيه نقول إيه نانجا نيرت أما سيرك سيالا بديرام Garuu si hamachuu dandeenya isa hojii. Afaan Somaaliffaa. Isarra garuu sitti Somaalee fakkaata. Namni baay'een akkas. Mee afaan Somaaleetiin mee akka inni dhaga'ullee ilaalaga. هاي إن شاء الله والله هاي مسلمين تا عالم كامل كاستضافة كجوكته برنامج كان برنامج سيمبو على ده تلفزيون كمين برلا ده أيو كصو سبت تلاقي سيدايا إن دعوتان لصوتان أيان نيشاقيا رمضان كريم ملك استديوكتين ما شاء الله إرجع بريدو هنو دورسو كيجيب كلاتو Ani afaan Somaaliffaatiin. تقول عليه شون دمبر بريدان بيتتي مامي بريدان بيتتي Somaaliffaa fayyadamuudhaan jechuudha. مي وانت كبيت فكينيا في مي نرى كان نرى بيتي مي أفان سوماليتي Somaaliif digaa. Nama wajjin yeroo walitti nagaa kana jira. في عنتا هاي متقانا صومالي Ana Somaalee magaalaa Inyeri. يارين يا متقانا ما شاء الله مامي وان تاني تديس
وانا جديت يوغاني Nah, فاسو مالي بات اني تنو يغاني ani leet inni xinnoon dhagaha akkasanii hin fahamu garuu. akkuma duratti jenne isin sirratti obboleessi keenya ma'aatu meebii sagalee isaallee beekuun namni hedduun beekuu ni danda'a jedhee yaada yookaan immoo namni viidiyoolee hordofu viidiyoo isaallee arguu danda'a jedhee yaada. Maal jenneeti immoo sagalee isaa kanaan beektan jennee illee daawwatutti immoo qajeeluma sagaleen isaa fi viidiyoon isaa maalirratti akka beekamu qajeeluma jechuudha. Bakka illee hin himnu akkaataa illee hin himnu qajeeluma Sagaleen san nu dhageessisa. Nu dhageessisa kan nuti beeknu san kanas beektu san daawwattoota keenya. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب هوات بقرآن يا مرسي واب انديت ياسكنال يا لم دباب كاهي صباحي بشي رمضان كونكا أومدو أود قرآن سوكي نوري كلامك رحمن إيكي يا بي كل بإنسان دنيا جوهر انت البنفس محوى زيد النور مراس متوخى لدوها جن وإنس دايبي فجاقير حاجة قرآن لمثلي يفرك المديجة Baga walumaanuu nuun gahe. واتنوتميد بشينا مديسي انتي اسكو كن حدو جعلك لقوبو حنيسي واتل شدا سيئان عصبنيسينو حقنا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن Isteejii murkuzii irratti yeroo takka mul'atee badee maaliif akka inni badee illee hin gaafannaan. Nama ogummaa hedduu qabu Maahad maashaallah sagalee isaatiinis dhageessee jira. Sagalee sanii namni hedduun sooshaal miidiyaa irrattis beeka sagalee kana beeka abbaan sagalee kanaa isaa jechuudha. Maahad sagantaa keenya gara dhumaatti deemu jirra. Mee amma yeroo ammaa kana maal irratti argamta? Fannii kam irratti argamta? Dhaabbannaan fannii kam irratti argamta? Waan jedhu gaaffii dhumaa siif dhiyeessuu barbaada. خير والله ما خيوتي جلان تشهو جرا كواناتي قا جولي جيلا مركز خيستي جولي قدس جرو جولي انغري بتاكا جيسو إسان كنو ساجرا تربية دين رتي قدس ساجرا يرو قدو باينان أتشي إسان رتي نهرماندا جمعية سرور إسلامي كاسيشن جامتو رتيس كا رمضانا إفتارا ويا ويا تفتر سيسو جرا أماس درقمي قرآنا mana barumsaalee high school jidduutti gaggeessu jira inshallah guyyaa sabtii guyyaa arraa jechuudha guyyaa gaggeeffamu guyyaa kana faayinaalatti gaggeessinee jirra galma university youth academy keessatti. Maahad waamicha keenya kabajjee yeroo ibaadaa yeroo ji'a ramadaanaa ji'a ibaadaa kana irraa yeroo kennu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu sagantaan keenya kana fakkaata ture. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم